Ushie su kafataj. Anko ande salen guys usgani. Ika babi abbak yatti gale abbak yo jini jira. Ada fi gale bekta. Dachi abbak otitti dangal. Hamman galma ko utti fakkade gowa. Yo hunna oltaati mun angala mana madami. Dachas bu'e bowa. Jeetiin jira ani mana madami na faarwan. Sakoni male kara jilba foqoqe dhiiga. Angala mana arabama. Rakko jiro. የታባሽ ስሟት ደጅር በጣም ለምትወዷት እህታችሁ ላኩላት የኔ አስተዋይ የኔ ስጦታ መስናኛዬ የልቤ ፎይታ አወቂልኝ እንደምወድ ሸማ አልከፉም ብለይቶ ተዳወቶ ተሰና ቆይ ፈያ ኬሳኒ ነጋፍ ይያለ ዋቀዮ ለፍጅርተን ኢስኒ ፋታው ጀቻ ሀራ ዋሃጃይባ ተቆ ቀበደ ኢስኒ ዱፈ ኢንስ ማዲያው ጀተን ኦቦሎታ ኬኛ ለማን ኦቦሎታ ከና ባየቶ እንዲ ኬሳኒ ቤክቱ keessattiyyuu obboloonni biyya ormaa keessa jirtan obboloota kana namni wallaaltaan hin jirtani obboloonni kun obboloota jajjaboo obboloota qaqqaaliidha akkasumas immoo obboloota hojjetanii akka namni hojjetu nama godhani keessattiyyuu obboleetti keenya gannis ta'ee faasigaan jireenya isaan keessa darban wantoota isaan keessa darban amma immoo bakka isaan jiran hundi keenya ni beekna kanatti aansee obboleetti keenya ganniidhaaf waaqayyoon baga ammas algaa sanarraa si kaasee rabbiin ko ammas fixee si amaaru jireenya kee duraa bareedummaa kee duraa kolfa kee duraa siif waaqayyoon si deebisu obboleetti koo qaalii akka lubbuu koo si jaalanna hundi keenyayyuu kanaafiyyuu ammas immoo waaqayyoon kan yaadde hol kanati sammuu kee keessa qabdu ol jireenya sammuu kee keessa qabdu ol waaqayyoo fixee siifa keenya jireenya harka rabbiirra jira namni hin yaada kan itti guutu rabbiidha kanaafiyyuu waaqayyoon ammas kanati yaadde siif haalaatu obboloota koo ganni jechuun nama guyyaa 16 sireerra ciisee mana yaala keessatti ija keessan dura dhaabbate nama isiniif nuuf bu'aa ture obboloota isheetiif bu'aa turetu deebi'ee ija keenya dura dhaabbate ija keenya duratti bu'aa ture jechuudha kanaaf obboleettiitti nama waaqayyoon sireerra ishii kaasee aramo bakka guddaatti yoo arginu baay'ee tokko namatti tola jechuudha baay'ee tokko namatti namni yoo guddate yoo argate yoo jiraate waa argatta namarraa si galee kanaafuu ammas waaqayyoon fayyaa kee isa dura yeroo gwaada namaa keessa jirtu san fayyaa kee duraa sanatti si adeemisu wanti hundinuu yoo fayyaan jiraate hojjetamee ni argama yoo fayyaan jiraate ilmoon namaa bakka yaadanii Senegal yoo fayyaan jiraate hojjennee narka yoo fayyaan fayyaa qabaannan waan hundinuu fayyaa kanaaf duraan dursa fayyaadha obboleetti koo ganni fayyaa caalu siifaa ta'u fayyaa caalu siifaa kennamu fayyaa yoo keessi fayyaate waa yaadde tokko ni argata in hojjettas humna qabda galaa daa'ima waan taateef jechuudha kanaafiyyuu ergaan siif qabu garuu uummata laaltee nama laaltee jechoota namaa dhaggeeffattee sammuu keenya dhiisee sammuu keenya kanan bahe waraqata kana jechi namaa muka jiidha gogsa jechi dubbiin afaan namaa muka jiidhe muka jiidha gogsa kanaafiyyuu dubbii namaa otoo hin ta'in fayyaa kee guutuu rabbiin kee kadhadhuuti isarraan kanaaf immoo hojii kee haala ofii keetii of ta'iitii hojjedhu ni darbita waa hunda keessa jechuudha mana namaa gwaada namaa sana keessa iyyuu ni baate kana keessa isni baata guyyaa tokko jechuudha dhukkubni harka rabbiiti dhukkuma keessa muka nama baasus rabbiidha kanaafiyyuu in baata waa hunda keessa obboleetti qoqqaadii waaqayyoon kee cimsii kadhadhu ammas rabbiin si faana haa ta'u inni biyyaa si baasi ormaa keessa si teessisu haati kee heebbi haadha kee heebbi abbaa kee sirra haa jiraatu fayyaan harka rabbiiti fayyaa kee si dhoowwatan Wanaatum samoon amaan irraa akka turame argina jettanii namni jaallatee hordoftoonni seenaa koo hundi keessaniyyuu hunda keessan ijoollee lafaa dhuftuu gana waa hojjechuudhaaf waatti waatu jajjabeessa malee
waan hin taane waan hin taane namarratti hin hojjetinaa jechuudha. Kanaaf ergaa kiyyaadha Waaqayyo fayyaa guutuu isiniifaa kennu. Egaa ka obboleettiin keenya Faasikaa irratti akkasuma waan meeqa keessa taatee waan meeqa keessa dabartee waan meeqa keessa taatee Waaqayyoon bakka yaadanii isaan hafu har'a isheenis fuula keessan duratti baatee kunoo wantoota akkanaa banattee kan na gargaara na faana ta'a na jajjabeessa narraa shamatan narraa bitadhaa isiniin jechaa jirti. Ishiirree fuuldura ishii dhaabbattanii waan ishiin qabdu irraa bitachuudhaan waan ishiin irraa jajjabeessuudhaan jabaadhu jechuudhaan yommuu nama jabina yoo namni tokko isinitti isin jabaatta beekta. Kanaaf obboloota keenya jajjabeessuun hojii keenya haa ta'u. Dubartii keessattiyyuu ilmoon dubartii yoo hojjette shamarran yoo hojjetan bakka guddaa gahu. Kanaafiyyuu jajjabina namaa namoonni akka hin hojjenne irratti dubbattan isin irraa eegamu. Namni tokko waa tokko yoo hojjetu jabaadhu abshiruu yoo namaan jedhan namni tokko humna godhataa jechuudha. Isin eegalee kanaafiyyuu nama hojjetu bira dhaabbadhaa jajjabeessaa. Obboloota koo lamaan qaalii jabaadha. Shamarran keenya jabaadha duubatti hin deebina hin kufina. Ganni ati immoo Faasikaa irraa fakkeenya fudhadhu. Faasikaa jechuun nama cimtuu, nama jechi namaa ishiitti hin seenne, nama jecha namaa hin hubanne, kaayyuuf karoora kan qabdudha. Kanaaf Faasikaa irraa waa hedduu baratta. Faasikaatti siqiitii waa hedduu irraa baradhu. Viidiyoo ishii irrarree waa baay'ee baratta. Amma fee namni waa tokko yoo jedhu waa tokkotti dhagahamu. Waan kaayyoo qabdi waan ta'eef jechuudha. Akkasumas atis immoo ishiirraa waa baradhu. Ishiirraa waa baradhu. Faasikaan nama cimtuu, nama hojiidhaaf karoora nama qabu, nama jecha namaatiif bootaan kennine, nama jecha namaan dhageenye, nama dubbii namaan dhageenye, nama jireenya shibichaa, karoora shibichaadhaaf deemu waan taateef namni Faasikaa hordofu waa baay'ee irraa barataa jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni keenya shamarranii jechuudha. Jabaadhaa jechuudha. Dhiironni isin jabaatinaa jechuu kiyyamti. Garuu dubartiin yoo tattaafattee bakka guddaa geessi. Kanaafiyyuu jabaadhaan dhaamsa seenaa kiyya, dhaamsa koodha. Warroonni na hordoftan hundi keessaniyyuu warroonni subscribe, like, share naa gootan hundi keessan galatooma. Ammas seenaa keessan bukkee dhaabbadhaa. Seenaa keessan irra jajjabeeffadhaa. Waliin haa jabaannu, waliin haa guddannu dhaamsa koodha. Kanumaan isiniin jedha obboloota koo qaaliif gaarii obbolaan shamarranii biyya ormaa keessa jirtan gwaada namaa keessa bahuudhaaf tattaafadha gwaada namaa kanuma namaati boruu gannee keessa baana waan ta'eef jireenya mataa keenya yoo uummanne garuu boruu nama ta'uu dandeenya. Kanaaf jireenya mataa keenya uummachuudhaaf immoo of ta'uu qabna. Of ta'uu. Kanaaf yoo of taane jireenya mataa keenya uummanne. Wantoonni hojjechuudhaaf of ta'uu qabu. Of ta'uun humna siif ta'a. Of taanee yoo hojjenne dubartiin mana namaa gwaada namaa gisee hunda mana namaa keessa hojjechuun barbaachisaa miti. Dubartoonni keenya of ta'aa hojjedhaa nama ta'uudhaaf yaada. Fakkeenya obboloota mana namaa keessa ba'anii gwaada namaa keessa ba'anii jireenya mataa isaanii kan gaggeeffachaa jiran keessattiyyuu kan akka Faasikaa hawwiifaa ijoollee ciccimoo ilaalati mana namaa keessa akkaatatti ba'an karoora baafadhaa. Manni namaa gwaadaan namaa jireenya keenya hin jijjiiru. Jireenya keenya kan jijjiiru ofii keenya hojjennee yoo nama taanedha. Ofii keenya hojjechuudhaaf immoo of taanee bahuu qabna jechuudha. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa. Seenaa keessan like, subscribe godhaa.